Kiristaana baay'eetti lola hafuuraa seexana ifachuu fi afaan haaraa dubbachuutti fakkaata. Hiikni lola hafuuraa garuu kan biraadha. Har'a kan nuti waliin ilaallu waa'ee lola hafuuraati. Lola hafuuraa akkamittiin jalqabamee eenyu wajjiniin lola hafuuraa geggeessinaa akkamittiin lola hafuuraa geggeessinaa isa jedhu gadi fageenyaan waliin ilaalla jechuudha. Isaayyaas raajichaa boqonnaa 14 lakkoofsa 12. Ati yaa ilma ganamaa isa akka bakkalcha barii ibsu attamitti bantiiwwan waaqaarraa gad darbatamte. Ati inni saba gad qabaa turte amma immoo attamitti lafatti dabalamte. Seexanni erga darbatamee kaasee hojiinsaa namoota ari'achuu fi namoota kuffisuudha. Maaliif ofiisaatiif kufeera waan ta'eef qofaasaa kufuun barbaadu. Namoota kuffisuu, namoota waaqayyoo ari'achuu, mootummaa waaqayyoo akka hin babal'anne gochuudha kaayyoon seexanaan ni jalqaba. Ergamoota waaqayyoo harka tokko sadaffaa gowwomsee amansiisuudhaan erga of duukaa buusee booddee gowwomsaa isa lammaffaa akkamitti fufee Addaamii fi Hewaaniin gowwomsuudhaan. Addaamii fi Hewaaniin gowwomsee erga muka sanarraa nyaachisee booddee hafuurri isaanii hafuura waaqayyoo wajjin adda ba'ee hafuurri isaaniin du'ee akkasittiin kaayyoo isa jalqabaa galma geessifate jechuudha. Paartii lammaffaa Qaayeen keessa buufatee hinaaffaadhaan akka inni obboleessa isaa Abeeliin ajjeesu gochuudhaan kaayyoo isa lammaffaa galma geessifate. Inni sadaffaa Yihudaatti fayyadamuudhaan Yihudaa keessa buufatee Yesuus Kiristoosiin dabarsee akka inni kennu gochuudhaan hojii isaa raawwateera. Seexanni hojii isaa kan inni jalqaba gowwomsuudhaan, isa booddee hinaaffaadhaan, isa booddee dabarsee kennuudhaan paartii sadii ilaalleerraa lolli hafuuraa yookiin lolli seexanaa narraa maal fakkaata. Erga hafuurri keenya waaqayyo wajjin tokko ta'eetis seexanni hojii isaa dhiisee hin teenye jechuudha. Before Christ authority yookiin aangoo hin qabnu turre. Erga Yesuus Kiristoos dhufee dhiiga isaa nuuf dhangalaasee garuu authority yookiin aboo arganne jechuudha. Wanti seexanatti hin diffit goonuu nuuf kennameera. Still aangoo yoo arganne iyyuu seexanni hojii isaa hin dhaabne jechuudha. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 12. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan macca hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Nuun namoota nu jibban, namoota nu wajjin wal lolan, namoota nutti naafanii wajjin wal lollatu hin taane paawarii yookiin humna isaan dudduuba jiru. Wanta isaan ittiin geggeeffamanii nu lolanii wajjin wal lolla jechuudha. Humnoota inni jedhu maal agarsiisaa? Afaan Ingiliffaatiin principalities jedha. Principalities jechuun yookiin humnoota jechuun wanta aangoo qabu, wanta paawariin harka jiru jechuudha. Humnoonni sun eenyu fa'i? Leewwataan, hafuura gaa'ela diiguu, hafuura tokkummaa waldaa kiristaanaa diiguu, maamoon, jaalala qarshii fi sassata. Asmoodees hafuura ejjaa. Paayitan hafuura raajii sobaa. Moolek hafuura ijoollee ola deemoo karaatti hambisuu fi ulfa baasisuudhaan dhiiga ijoollee xixiqqoo aarsaa kan godhatu. Belfagoor amantoota akka isaan dhibaan gochuudhaan humna isaanii dadhabsiisee akka isaan kadhannaatti laafan gochuu. Leezabeel dhugaa dhoksuu fi dhugaa dabsuu. Inni dhumaa fi inni hangafa seexanaa ta'e Lucifer. Lucifer egaa waaqeffannaatu naaf mala jedhee waaqayyooti rebellion yookiin qabsoo taasisa ture isa darbatamee sanadha jechuudha. Egaa nuun kan nuti wal lollu namoota yookiin fooniif dhiigatu hin taane warra amma ilaallee ergamoota seexanaa wajjin jechuudha. Mucaa waaqayyootu taatanii jirtanii sodaachuun isinirraan eegamu maaliif aboon isiniif kennameera waan ta'eef aboo sana baattaniitti fayyadamuun beektan taanaan garuu seexanni akka isinirratti mo'uu gochaa jirtu jechuudha. Namni tokko hojii seexanaatti hirmaachaa seexanaan mormuu yookiin ifachuu hin danda'u. Because already wanta sana keessa jira waan ta'eef. Hafuuronni namoonni kun akkamittiin kiristaana lolu? Karaa inni beekus karaa inni hin beeknes. Jireenyi kiristaanaa awareness barbaada. Waan gootan tokko isaa keessatti awareness hin qabdan taanaan seexanni akka salphaatti attaakiisin gochuu danda'a. Yeroo hundumaa gaafa lolli seexanaa nutti baay'atu jireenyi koo maal keessa jira jennee of ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif utuu hin beekin hojii seexanaatti hirmaachaa jira ta'uu danda'a. Let's say manni tokko balballi isaa cufaadha. Karaa hundumaan iyyuu cufamee jira. Namni tokko immoo alarraatii mana sanatti ol galuu barbaade garuu manni sun balballi isaa cufaa waan ta'eef there is no way kan inni ittiin balbala sanatti ol galuu danda'u. Yeroo jireenya hafuuraa keessaa baanu yeroo daandii qajeelaa irra hin deemne seexanaaf balbala banna jechuudha. Akkuma kana seexannis balballi hafuura keenya yeroo banamaa ta'u
ol galee akka salphaatti nagaa keenya, heelzii keenya, faayinaansii keenya wantoota nuun qabnu hundumaa attaakii gochuu danda'a. Hafuurota hamoota ifachuudhaan qofaa laayifii keenya keessaatii baasuu hin dandeenyu. Garuu wantoota nuun itti hirmaannu utuu hin beekin wantoota kan seexanaa ta'an sana yoo tuqne laayifii keenyaatti invite gochaanii jirra jechuudha. Yeroo baay'ee wantoota nuun realize hin goone karaa salphaadhaan hafuurota hamoota kan nuun laayifii keenyatti invite goonu tokkoffaan muuvii ulfina waaqayyoof hin taane, lammaffaan sirba dhaggeeffachuudhaan yeroo sirba dhaggeeffannutti wantoota kan seexanaa ta'an gara laayifii keenyaatti invite gochaa irra jechuudha. Akkasumas revenge fi nama sin jibbaan deebisuu, because hafuurri Kiristoos jaalaladha malee jibbaan deebisuu miti. Kanaafiyyuu wantoota kan seexanaa ta'anitti hin buunu taanaan there is no way seexanni kan dhufe attaakii nu gochuu danda'u. Garuu kamitti mo'uu dandeenya? Hojii isaarraa fagaachuudhaan, regularly feezii keenyatti cimuudhaan, akkasumas kadhannaatti jabaachuudhaan. Barumsi keenyaarraa kana fakkaata ture. Amma yeroo itti aanu tola arginutti nagaa waaqayyoon tura.